kabajamtoota hordoftoota TV ergaa fayyinaa bakka jirtanitti nagaan waaqayyoo isin hundumaaf haa baay'atu. An tajaajilaa keessan Pastor Dandanaadha. Viidiyoo ilaalaa jirtanii fi dhuga baatii dabalataa oodiyoodhaan isin qaqqabaa jiru kanarraa waaqayyo waan baay'ee akka isin barsiisu abdii guddaan qaba. Maarreesinis gurra keessan gara dhuga baatii dabalataa oodiyoodhaan isin qaqqabu kanatti qabuudhaan ija keessan immoo hojii dinqisiisaa sareen kun hojjetaa jiru irra kaa'uudhaan waan achirraa barattan lapheetti qabattanii gara hojiitti akka hiikkattan waamicha guddaan isiniif godha. Viidiyoon isin ilaalaa jirtanii fi dhuga baatiin kun gochaan isaa gargar yoo ta'e illee ergaan isaa baay'ee kan wal fakkaatuu fi kan wal qabatu. Kanaaf lamman isaa miisotoo hin godhin yoo wal bukkeetti dhaggeeffattan waan guddaatti isin gargaara, waan guddaas kan irraa baratanidha. Mucaa umuriidhaan baay'ee xiqqaa ta'e hoolota maatii isaatii kan eegu tokkotu ture. Mucaan kun gaafa tokko ganama suphiidhaan hoolota isaa fudhatee gara oolmaa isaatiitti deeme. Bakki inni hoolota kana itti tiksu karaa baaburaa bukkee ture. Hoolota gara margaatti bobbaasee yeroo bakka tokkotti socho'u mukti guddaan hadiida yookaan karaa baaburaa irratti jigee karaa kuteetu arge. Bakki isaa bakka ayyallaa, qiliilee fi bakka rakkisaa kan turedha. Mucaan kun kana yommuu argutti baay'ee naasuun guddaan itti dhaga'an. Sababni isaa konkolaachisaan baaburaa fuulletti arguu kan danda'u miti. Lafa baay'ee ciramaa waan ta'eef dingata bakka citaa fi bakka muktitti jige kanarra ba'uudhaan baaburri kun garagalee namoonni baay'een dhumuu akka danda'u hubate. Kana jidduutti dhaabbatee mucaan kun namoota kana oolchuun qaba jedhee uffata diimaa caafii mukaatti hidhee achi fagaatee dhaabbatee baabura eeguu jalqabe. Yeroo baaburri dhufutti fuullee dhaabbatee sagalee isaa ol kaasee hiyyuu jalqabe. Haa ta'u malee namni hiyya mucaa kanaa dhaga'uuf hin turre. Ammas ittuma caalchisee hiyyuu jalqabe. Otuma inni iyyuu baaburri dhufee bira darbuudhaaf yommuu ka'utti namni hamma kanaa dhumuurra ani du'uu wayya jedhee ofii isaa baabura jalatti of darbatee gommaa baaburaa jala seene. Baaburri kun hamma xiqqoo mucaa kana lafarra harkisaa deemeetu garuu mucaan kun taakkoo gommaatti ta'ee baaburri akka hin deemne dhorkee baaburri sun hin dhaabbate. Namoonni hundumtuu haaraa konkolaachisaan sun mucaa sana abaaraa. Warri konkolaataa yookaan baabura keessa jiran mucaa abaaramaa maaliif jechaa mucaa abaaraa haaraa yommuu bu'an amma warri kaan du'aa mucaa gommaa jalaa baasanitti warri kaan immoo gaddaa qilleensa fudhachuudhaaf miilla isaanii fuulduratti yeroo tarkaanfatan xiqqoodhuma achi siqanii cituu karaa argani. Mukti guddaan jigee karaan gargar akka cite arganiittu naasuu guddaadhaan lapheen isaanii rukutame. Mucaan kun iyyaa kan ture nu oolchuudhaafi nuti garuu hubachuu dadhabne. Konkolaachisaan kun hubachuu dadhabe. Akkasumaan arraba keenya xureessine, akkasumaan mucaa kana abaarre. Wayyoo wayyoo jedhanii harka isaanii mataa isaanii irra keewwatanii iyyuu jalqaban. Maal godha garuu iyyuun isaanii lubbuu mucaa kanaa oolchuu hin dandeenye. Haa ta'u malee iyyi isaanii lubbuu mucaa kanaa oolchuu yoo dadhabillee duuti mucaa kanaa du'a namoota baay'ee oolcheera. Akkuma gooftaan keenya Yesuus Kiristoos ofii isaatii aarsaa gochuudhaan ilmaan namootaa du'a jalaa akka oolan, du'a bara baraa jalaa akka oolan godhe, mucaan kunis ofii isaa aarsaa godhee namoota baay'ee du'a oolcheera. Saree kanas yommuu ilaaltan mucaa bishaan tikufe, mucaan bishaan daakuu hin dandeenye, bishaaniin liqinfamee du'uudhaaf jiru karaa ittiin baasu dhabee yommuu cinqamutti yaalii baay'ee godhee xumura irratti fiigicha dheeraa fiigee naanna'ee galaana keessa seenee galaana daakee harka mucaa ciniinee harkisee bishaan ajjeesuudhaaf ture keessaa baaseera.
Egaa mucaan kunis ofiisaa aarsaa godhee namoota baay'ee du'a oolchee argina. Kanarraa maal baranna obboloota koo? Kanarraa maal barattu? Kun barumsa guddaadha. Har'a anaaf isin keessaa eenyudha waan gochuu hin dandeenye ofii keenya aarsaa goonee iyyuu miti, waan gochuu dandeenyu goonee dhaloota oolchaa kan jirru. Baay'een keenya har'a, baay'een namootaa har'a sababa badiisa dhalootaa ta'aatu jiru malee dhaloota oolchuudhaaf waan gochuu hin dandeenye iyyuu miti, waan gochuu danda'an gochaa yeroo jiranitti miti. Faallaa kanaatti immoo namoonni baay'een ofii isaanii aarsaa godhanii dhaloota baay'ee oolchuutti yommuu jiran argina. Warra akkasii Waaqayyo isaan gargaaru. Kottaa obboloota koo, beekumsa qabnu otoo hin waakkatin ogummaa keenya ayyaana Waaqayyoo nutti kennetti, riisoorsii qabnutti dhimma baanee, qabeenya harka keenya jirutti dhimma baanee dhaloota badiisa jalaa oolchinu, biyya kufaatii jalaa oolchinu. Sareen akka namaatti yaaduu hin dandeenye, sammuu namaa hin qabne, waan namni sammuudhaan yaadu tokko gochuu hin dandeenye godhee erga argame. Mucaan xiqqoon waa gargar baasee baruu hin dandeenye lubbuu namoota baay'ee du'a erga oolche, aniif isin garuu maal gochuutu nutti jiraata? Wanti nuti gochuu dandeenyu hedduudha. Mee kottaa haa dhaabbannu. Waa'ee obboleessa keenyaa, waa'ee obboleettii keenyaa maal gochaa jirra? Dhaloota osoo oolchuu dandeenyu dabarfamee kenname meeqatu jira? Kanaaf dammaqu. Hin dandeenya, jijjiiruu dandeenya, oolchuu dandeenya. Wangeela dhugaa ba'uudhaan lubbuu namoota baay'ee ibidda bara baraa keessaa baatti deebisuu dandeenya. Waan gaarii gochuudhaan, barsiisa dhugaa barsiisuudhaan namoota baay'ee wallaalummaa keessaa baasuu dandeenya. Deeggarsa barbaachisaa ta'e gochuudhaan namoota baay'ee hiyyummaa keessaa baasuu dandeenya. Biyya keenya guddisuu dandeenya. Kanaaf dammaqaa. Ayyaanni Waaqayyo isiniif haa baay'atu. Kun tajaajila TV Ergaa Fayyinaati. TV'n Ergaa Fayyinaa FB irratti, YouTube irratti, Telegram irratti tajaajila guddaa kennaa jira. Obboloota keessaniif share godhaa, subscribe godhaa, like godhaa. Sin jaallanna. Tajaajila TV Ergaa Fayyinaa hordofaa. Shalom.